Now video lammaffaa wajji irratti walitti deebinee jirra. Welcome jenna. So solutionii himoota kanaa ilaalla. Now himni nu kenname just isaan kanneenii irraa haa eegallu, just irraa solutionii haa eegallu. So maal inni just 3 raised to x is equals to 27. It's so simple. Kun amma baay'ee simple dha. Just isa kana ilaallu. 3 raised to x is equals to what? 27. Now kanammoo siriidhaan just bakka buusuu dandeenya jechuudha. Factory 3. So 3x is equals to 0 raised to 3 kana jechuun 0 raised to x is equals to 3 isa kana jechuudha. So akkuma dura jechaa turre yoo inni jalaa kun wal qixa ta'e kan gubbaas wal qixa ta'a. So kanaafuu inni kun x is equals to what? 3 ta'a jechuudha. Well done. Isa kana jechuudha. So responsiin hima kana yoo 0 raised to 3 yoo goone inni 27 nu ta'a jechuudha. Alright. So point itti aanutti haa darbinu. Just point itti aanu b dha. B alaallu. Just b isa kana just 1 over 4 raised to x is equals to what? 16. Now alaallu. Isa kana yoo ilaalle immoo just 1 over what? 4 raised to x dha. Is equals to kun immoo just termiin kun just forma haalalla 4 raised to 2 ta'a. Inni kun jechuudha. Then isa kana haa jijjiirru. Just x raised to inni yoo taate hima kana bifa biraatiin yommuu barreessu 1 over x raised to n minus 1. Isa kana kunii fi kun wal qixa jechuudha. Well. So kun immoo gubbatti yoo deebi'u positive ta'a. Yookiin immoo himni bifa kanaan barraa'e x raised to minus n dha yoo barraa'e gubbatti maal ta'a? Kun immoo x raised to n dha wajjin wal qixa jechuudha. Yoo positive ta'e immoo negative ta'a. Yookiin ani negative gochuudhaaf ture isa kana positive gochuudhaaf ture. Kun positive kun immoo negative ta'a jechuudha. So bifuma kanaan kunin 4 raised to minus x dha wajjin wal qixa. Partiin kun is equals to 4 raised to 2. Then 4 fi 4 wal qixa. Then kan nu hafu maal inni minus x is equals to 2. X is equals to what? 2 dha wajjin wal qixa jechuudha. Right. So point it itti aanutti darbinu. Just kan biraa maal inni here isa kana kun immoo 1 over 16 raised to x minus 1 is equals to 32. Let's go. Okay. 1 over 16 into 3x minus 1 is equals to 32. Now kanamu power abbaa lamatti deebisuu dandeenya, power abbaa afuritti deebisuu dandeenya. Garuu solution isaanii waluma qixa. Power abbaa lamatti deebisne, power abbaa afuritti deebisne hundi isaanii iyyuu maal inni just they are the same. So mee power abbaa afuritti ilaallu. Then kabbaa lamatti ilaalla. Kabbaa afuritti yoo ilaalle kunin 1 over 4 raised to 2. Yeah. 3x minus 1 is equals to 30. 32 jechuun 4 raised to meeqa? Harka meeqaati? Harka no. Sorry. So sorry kun immoo afuriin hin deemu. So kanaafuu isa partii abbaa afuriitiin hin deemu jechuudha. So lamaan deema.
so hima kana cancel goona jechuudha. Kun immoo kan deemu maal inni abbaa power lamaatiin deema. Why? Because 4 power 3 yoo godhe 64 dhufa. So kanaafuu hin deemu. Just 1 over 60 raised to 3x minus 1 is equals to 32. Now kun immoo 1 over 2 raised to what? 4 3x minus 1 is equals to 2 raised to 5. Yeah, kun immoo gubbatti yoo deemamu 2 raised to minus 4 3x minus 1 is equals to 2 raised to 5. Yeah, so kun immoo toy fi toyin just hima kan gubbaa kan iyyuu waliin baas minus 12x plus 4 2 is equals to 2 raised to, then toy fi toyin they are equal. So maalirra isaan paartii gubbaa qof walqixa gochuudhaaf yaallaa jechuudha. Paartii gubbaa qof just kanaa fi kana walqixxeessinaa jechuudha. So minus 12x plus 4 is equals to 5, of course. So by collecting similar term together we can find x is equals to, minus 12x is equals to, kun immoo gama yoo darbe minus what? Minus 1 ta'a. Kana jechuun 1 ta'a. 5 minus 4 ta'a. So over minus 12 over minus 12. X is equals to 1 over 12 minus. This is our final answer. Yeah, so akkasta mee paartiiwwan itti aanus tartiibuma solve godhaa adeemnu. So pointiin itti aanu maalinini just isa kana inni kun immoo maalinini just let me write it over here. 5x plus 2 is equals to 1 over 224. Yeah, one akkanati just inni kun maalinin 0 raised to 4 ida, inni kun immoo 0 raised to 5 ida. So replace abono 0 raised to mega 4 into 5x plus 2 here plus 2 da is equals to maalinini 1 over 0 raised to 5. Now kuni meeqa 0 raised to 20x plus kuntudha 8 is equals to kun immoo gubbaawe 0 raised to minus 5. Now just kan jala walqixa 3 with 3 kan gubbaa lee amma walqixa goonaa jechuudha. Kanaafuu walqixa yommuu goon now kan gubbaa maalini 20x plus 8 is equals to what? Is equals to minus 5. Now collecting similar term 20x is equals to malta kun gama yoo darbe just minus 5 minus 8. So 20x is equals to what? Minus 13 over 20 over 20. X is equals to minus 13 over 20. This is our final answer. Well done. So isa kana ta'a jechuudha. So gaaffii itti aanu ta'a jennu gaaffiin itti aanu maalini isa kana jechuudha. 9 raised to what? 9 raised to 2x is equals to 27 raised to 2x plus 1. Now just 9 raised to 2x is equals to 27 2x plus 1 kana jechuudha. Now alaallu
kun ammoo inni kun maalinni 0 raised to 3 inni kun immoo 2 sorry 0 raised to 3. Now just isa kanaaf input goona kanaaf input goona. So 0 raised to 2 into 2x is equals to what? 27. No. 0 raised to 3 into 2x plus 1. Now himni jala wal qixa. Just himni jala 3 with the 7. Now ka different ta'e isa kaminni kan gubbaa wal qixa goona jechuudha. Now kan gubbaa yemmuu wal qixa goon maalinni inni gubbaa kan inni wal qixa yemmuu goon kanaaf kan yoo wal baaf 4x is equals to what? Here 3 times 2x 6x plus what? Plus 3. Now collecting the similar terms we can find that just 4x minus 6x is equals to what? 3. Now you get over here minus 2x is equals to 3. Then over minus 2 you can find that x is equals to minus 3 over 2 is our what? Final answer. Yeah, well done. Now Kambramo part Timbramo over here particle. Now kudaja jechuun maaliidhaan 2 raised to 4 dha. Now 2 is equals to over here 2 hin qabnu. Then maalinni 4 times x times 4 jechuun kudaja is equals to 3x dhaan wal qixa. Then collecting the similar terms just 4x minus 3x is equals to what? Can I go your dabarsine minus 16. Now minus 16. So kun immoo yoo wal irratti x is equals to minus 16. Our final answer this one for this question. Let us move to the next one. Isa kana jechuudha. Inni kun immoo just maalinni 2x plus 3 raised to what? Okay. No. Kana barreesse. So just let me remove it. Remove. Isa kana solve gochuudhaaf deema. Kun immoo 3x plus 1 raised to 3 is equals to what? 64. Now kana immoo maalitti deebisa? 4 itti or something else itti adeemsu. 4 itti adeemsu. 4 raised to 3 itti adeemsu. Now 3x plus 1 raised to 3 is equals to what? 4 raised to what? 3 ta'a jechuudha. So kanaafuu maal inni isa kana maal goona? Just by cube root jala galchina hunda isaa cube root yoo cube root jala galchina just kun maal ta'e bara 3x plus 1 ta'e bara kun immoo maal ta'e bara 4 ta'e bara. So 3x then kama yoo dabarsinu 1 kan minus 1 ta'a. Then is equals to 3 ta'a over 3 x in kenna maal ta'a? Just only 1 ta'a jechuudha. Solution kanaati 1 dha. Just 1 yoo as galchinu mee 1 yoo as galchinu bakka x solve gochuu dandeenya. 3 times 1 3 dha plus 1 raised to 3 jechuun equals to 64 4 raised to 3 64. This right. So hima itti aanutti yoo ceenimmoo himni itti aanu just isa kana. Now alallo yemmuu laallu cube root dha. Cube root ka 83 maalinni just maalinni 81 jechuun 81 is equals to 3 what? Power what? Power 4. So power 4
yommuu goon just under root of cube root of 3 power into what 2x minus 1 is equals to what 3 raised to x ta'a jechuudha. Yeah. Now kan keessa jiru kana haa baay'isnu. Yoo baay'is cube root of what? Cube root of 3 3 raised to 8x minus 4 is equals to what? 3 raised to x. Now isa kana solve goona jechuudha. Kanaaf gatii maaliin gatii x barbaadna jechuudha. Kana barbaaduudhaaf immoo maal goona? Just 1 over 3 dhaan just haa baay'isnu just no by 3 dha power 3 dha. Yoo baay'is cube rootiin kun hin bada. Cube rootiin kun badee maal ta'a? Just maal nu kenna 3 raised to 8x minus 4 is equals to 3 raised to 3x nu kenna jechuudha. Then maal arganna? Just himoonni lamaan kan inni jalaa kun maaliin wal qixa. Then ka gubbaa wal qixa goona jechuudha. Exactly. So ka gubbaa yommuu wal qixa goon kan gubbaa wal qixa yommuu goon maal arganna? 8x minus 4 is equals to what? 3x argan. Now collecting similar terms together yommuu collect waliin goon inni kun yommuu as dhufe maal ta'a? Just 8x x minus 3x is equals to kun gama yoo darbe 4 ta'a. Kun immoo maal ta'a? 5 ta'a. 5x is equals to 4 over 5 over 5. Now x is equals to 4 over 5. Solution hima kamiti? Hima isa kanaati jechuudha. Well done. So video kutaataanu keessatti just solutioniin 1 fi 3 kana laallaa jechuudha. So kutaataanu keessatti walaa geennu so ammaaf nu gahaa jechuudha.